Hmm. Okey, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Biyya alaa teessanii, biyya keessaa teessanii yaadalee yookiin qophii kana hordofaa jirtu. Mee guyyaadhaa godinaalee Oromiyaatii fi aanaalee Oromiyaa keessa jiran wajjin baran yookiin waliin dubbannaa jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessa godinaalee 21 fi aanaalee 350tu jiru. Godinaalee kana keessa lafa magariisaa, lafa horsiisee bulaa, lafa wanti hundumtuu keessa jiru, lafa wanti hundumtuutti argamu. Kanaaf Oromiyaan dachee badhaatu. Oromiyaan lafa magariisaati. Oromiyaan lafa addunyaa kamittuu beekamtuu taatedha. Kanaaf godinaalee Oromiyaatii fi aanaalee Oromiyaa wajjin laala. Kana qofaa miti itti darbinee guyyoota biraa waa'ee nyaataa, waa'ee uffata aadaa kamiinuu waan Oromiyaa keessa jiru wajjin barachaa deemu. Kanaaf qophii keenyaaf warri haarawaa taatan, warri kanaan dura chaanaala kana ilaaltanii jiru. Like, share gochuudhaan akka nu duukaa butan isiniin jenna. Itti aansuudhaan waa'ee godinoota wajjin barannaa jechuudha. Godina Wallaggaa Lixaa. Godinni Wallaggaa Lixaa akkuma godinaalee kaawwanii godina of jalaa qaba. Godinni isaa Gim jedhamee beekama. Godina Qellem Wallaggaati. Godinni Qellem Wallaggaa Dambidool jedhamee beekama. Wallaggaa Bahaati. Wallaggaan Bahaa magaalaan guddoon isaanii yookaan godinni isaanii Naqamte jedhamee beekama. Horroo Guduruu. Horroon Guduruu Wallaggaa. Horroo Guduruu Wallaggaa jedhamee kaawwamu kun magaalaan guddoon isaanii Shaambuu jedhama. Itti aansuudhaan Iluu Abbaa Booraati. Iluun Abbaa Booraa godinni isaanii Mattu. Itti aansuudhaan Bunaa Baddallee. Bunaan Baddallee godinni isaanii Baddallee jedhamee beekama. Jim yoo gara Jimmaa deemu gara Jimmaa buna jira. Gara Jimmaa lafa dachee badhaatudha. Jimma lafa waan hundumaa qabdu. Gara Jimmaa gaaf deemu waan bunaa yaada. Kanaaf ammoo godinni Jimma jedhamee beekama. Shawaa Kibba Lixaati. Shawaan Kibba Lixaa godinni isaanii Waliso jedhamee beekama. Shawaa Lixaati. Shawaa Lixaa godinni isaanii Amba. Shawaa Bahaati. Shawaan Bahaa godinni isaanii Fiichee. Okay, itti aansuudhaan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneeti. Godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee yoo jenne godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kun handhuura Oromiyaati. Handhuura dachee badhaatu, handhuura goototaati. Kanaaf Finfinneen handhuura Oromiyaati. Kanaaf godinni isaa Finfinnee jedhamee waamama. Godina Shawaa Bahaati. Godinni Shawaa Bahaa Adaama. Akkasuma Adaamaan lafa waan hundumaa qabdu. Itti aansuudhaan godina Arsii Lixaati. Godinni Arsii Lixaa Shaashamannee jedhamtee waamamti. Shaashamannee lafa waan hundumaan badhaatu. Lafa dachee badhaatu. Lafa waan hundumaa qabdu. Lafa waan hundumaan badhaatu. Koottaa Shaashamannee daawwadhaa isiniin jenna. Asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina. Itti aansuudhaan Arsii Bahaa. Arsii Bahaa yoo jennu garuma Arsii Lixaa ta'e Arsii Asallaati. Kanaaf godinni isaanii Asallaa jedhamee waamama. Achi yaana Baalee lafa goototaa. Lafa dachee waan hundumaa qabdu. Lafa horsiisee bulaa. Baalee gaaf jennu godinni isaanii Rooba. Itti aansuudhaan Boorana dhufu. Boorana jechuun lafa waan hundumaa keessa jira. Lafa Oromiyaa keessa lafa bareedaa, lafa dhaloonni daawwachuudhaaf hawwan, lafa naga'aa jechuudha. Kanaaf magaalaan guddoon isaanii yookaan godinni isaanii yaa Aballoo jedhama. Gujii Lixaadhaan gaafa gujiidhaan wanti hundumtuu jiran aannanii jiran kottaa daawwadhaa isinii. Gujiin magaalaan guddoon isaanii Bulee Horaa jedhama. Itti aansuudhaan Gujii Bahaati. Gujii Bahaa duraanii Nageellee Booranaa jedhamti. Amma immoo Nageellee jedhamti. Kanaaf itti aansuudhaan Walloodhaan. Walloo godinni isaanii Kamise. Itti aansuudhaan Harargee Lixaa jedhama. Harargee Lixaa gaafadhaan Harargee Lixaa Ciroo qabdi. Harargee Lixaa waan hundumaa qabdi. Itti aansuudhaan Harargee Bahaati. Harargeen Bahaa godinni isaanii Harar jedhama. Koottaa waliin aadaa waliin Oromiyaa lafa dachee badhaatu. Lafa waan hundumaa qabu. Lafa waan hundumaa keessa jiru. Lafa waan hundumaa itti argatan. Oromiyaa jechuun Oromummaa ka badhaatu. Beekumsaan ka badhaatu. Ogummaan ka badhaatu. Dachee hundumaa ka badhaatu. Koottaa Oromiyaa daawwatu. Itti aansuudhaan uffata aadaa, nyaata aadaa Oromiyaa keessa wantoota jiran, paarkilee jiran, bineensota jiran hundumaa waliin ilaalla. Qophii kanarratti hirmaadhaa. Hordofaa nu duukaa bu'aa. Hordofaa isiniin jenna. Kabajamaa galatooma.